gafa Oromooti miti ummanni Oromoo tokkummaa qaba ummanni ammoo bilisummaa ofii dhiigaan fidee isinitti kenne ofii waliin deemtanii wal jala deemtanii dhimma ummanni isinii kennan deemuu dadhabdanii ammoo har'a ebalu sana godhe ebalu kana kuni hojii teessanii walii gala gakkoota akka tokkotti yoo isin dirsa wal taatan malee bilisummaa wal ijaamu hin jiru. Amma sammootu akka duraanii sanitti tokko tokkoon dammeeffannee ofnaan uummanni achi hin jiru. Haalli isaa ulfaataadha. Haalli isaa ulfaataadha. Maaliif? Nuti nama ol baasuuf gabboosuu hojiin teenna. Yookiin tokko ol buusu tokko gabboosuu miti. Bilisummaa ofiiti, walabummaa ofiiti, birmadummaa ofiiti. Uummanni keenya kan itti qabsaa ture bilisummaadha, walabummaa, birmadummaadha. Kana gaafa inni gahee ooftanii balbala angoo geettan takkatu asutaaltanii sun achuma lafatte Itoophiyaa jettan. Gaafa duramaa Itoophiyaa jettanii eegalin gaafuma duraa eegalamu. Kun uummata Oromoo qoraan godhanii erga oliin gahan Itoophiyaa jechuun hin danda'amu. Gaafa duraa nama jabaa akkamitti dhumate. Maqaa Oromooti, maqaa Oromiyaati, maqaa bilisummaati, maqaa walabummaati. Isin duwwaa miti nuti uummata keenya onnee hidhachiifne surrii hidhachiifne wanni isin duuka hiriirsine bilisummaa ofiitiin mirga biyya ofiitiif akka biyya ofiiti gonfachiisuu fi malee akka nama ol aangootti ol haa ba'uuf gabboo ofii miti. Hojiin ta'e. Gaafin uummata Oromoo takkattiin isii hin deebine. Takkattiin isii hin deebine. Bakka san irraa hin sochoone. Dhengatti dhufee balbala irra gahe Oromiyaa walabamtee argame hin argamne. Oromiyaa yoo fedhe uummanni yoo filatte gara Oromiyaa keessatti jiraatu yoo fedhe jiraate yoo fedhe biyya ofii argate akkuma Eertiraa suni jechuun yoo mirga uummataaf kenname sun uummanni murteeffata. Achuu hin geenne. Afaan uummata Oromoo deebi'e hin deebine. Finfinneen tanamni irratti dhumaa dhufe deebite hin deebine. Maaltu wayyoo maaltu siqe? Maali faayidaan nu argan? Sababa keessanii kun hundi isaa sababa keessanii uummanni du'u hin oolu hidhamuu hin oolu arrasitti jira. Qabsoo hundeen dheertuu keessi isii fagoo haa taatu malatti hayni irraa tuqamte garuu haga uummanni Oromoo erga cabee kaasee halkan tokko rafni guyyaatti kun ta'e deemsa bara dheeraa waggaa 60 irra wareegaa ture. Bilisummaan isaa takka ta'e harka isaa hin geenne. Kanaadha ima deemaa jirra jechuudha. Kana rakkoo teessan fiddanii akkamitti mariif dhiyaata? Mariif hin dhiyaatamu kun rakkoo teessan hiikkachuu jiru kun gaafiin isin bira jirti gaafii seessan san. Tun achumarratti wayitti ta'u gaafa gara gaafii kiyyaatitti yooma yaada kana qabattee gadi dhuftu ati Jawaar kalee Jawaar uf danda'a socho'aadha. Jawaar hadhaa Jawaar dhaaba kafaa'ooti akkanumatti ati hooggana dhaaba kafaa'oo keessaa hooggana ammaaf jabaa akkanuma akkanaa miti. Hooggana kafaa'ootee mi akkanayyuu Jawaar. Kaayyoon keenya mootummaa jigsuu mitii ka jedhu jira. Kamitti gorrame. Kanaaf adda bahuun rakkisaan ta'e. As immoo deebi'amee waa hundumtuu mataa nama tokko irratti tuulama. Ni beekna Abiyyi akkamii dhufee maal hawaa garamitti deemaa hin beekne. Garuu immoo namni kun qofaa isaa miti. Dhagateemti isaanii haa xiqqaatus namoonni waliin jiran ni jiran. Namoota waliin jiruun san keessa yeroo darbetti hooggantoota jennee namootni nuyi ol kaasnee ilaallee itti amannee duukaannee waa ture ni jira. Har'a akkamitti namni kun akka nama tokkootti waa hundumti mootummaa fi biyyattii suni nama tokko irratti kufee ati illee bakkuma deemtu hundatti nama kana irratti xiyyeeffattee haasofta. Ni beekna akka gaarii hin jiru, biyyattiin akka gaarii hin jirtu, uummanni keenya akka gaarii hin jiru. Garuu immoo akkuma ati amma haasawaan kee dhaggeeffataa ture keessatti kaastutti hundumtuu dukkana miti. Bakka waan gaarii tokko jirtutti dhukanii bakka yakki yookaan rakkinni jirtu tokkotti immoo akkuma amma deemaa jiru kana dhaadheessanii yookaan fooyyessanii yookaan fonqolchanii jijjiirama fiduu ni danda'ama jennee itti amanee deemuu dandeenya. Gama saniin qulqullinni hin jiru. Kan biraa waa xiqqoo haasa'u malee yoo haasofnu safuu qabna. Wanni sibiilitii jedhamu kun ni jira. Egaa kitaaba kana gurguruuf haasawwan kun mariin kun jalqabameen booda
haalli ati warraama mootummaa keessa jiran kana itti ibsitu tokko tokko ana naasisa. Namni hundumtuu mootummaa san keessa jiru ignorant yookaan arrogant jedhamee kan himamu natti fakkaatu. Namoonni beekan hin jiranii rakkinni gadi isaan qabee sodaan gadi isaan qabee kan yeroo eeggatan ni jiraatan. Nama keenya kana akkasitti waliin qabnee jimlaa utuu abaarru as immoo deebinee mootummaan kuni mootummaa maqaa Oromootiin jiru nurratti kufaa jira maqaan nu badaa jira yoo jennu ofumaan of dhiigaa waan jiru sitti fakkaatu abaarri yoo maal finna wanni oguu nama abaaru namoota sun yoo achitti abaaru waa'ee keenyaa maal hima wanni sun of eeggannoon maaf dabala. Inni ka bira haqa si faana haasawaa jira. Gaafiin kun ka'eera garuu irra deebi'ee cimsuu barbaadeeti. Jawaar faana haasawaa jirra moo of eeggoo faana haasawaa jirra moo kaminni adda baasnee beekuu qaba. Yoo of eeggoodha ta'e of eeggoon tarsiimoo siyaasaa qabaa sagantaa qabaa sagantaa sana irratti hundoofnee haasawuu dandeenya. Yoo immoo akka nama dhuunfaatti Jawaar faana haasofne ta'e gargar bahiinsi Jawaariif of eeggoo gidduu jiru utuu qulqullaa'ee bareedaa ta'a. Yoo akkasiis ta'e Jawaar faana ajandaa nama tokkoo faana haasawaa jirra haala amma jiru kanatti. Maaliif hooggansi si duukaa jiru gadi bahee ani nama kana faana hin jira waliin mari'anne irraa yaada kan hin deeggara kan jedhu hin jiru. Marii amma calqabaa jiru kun illee akkuma amma jiraa jiru kun wanni gadi fageessinee sarara gidduu dubbisnee addaan hubannee deemaa jiru hin jiru. Wacatu baay'ata. Waama xiqqoo ta'een kahee wacatu ta'a. Wannuma ta'e viidiyoon tokko ol ka'ee sababa saniitiin akka waan nabiyyi diigamteetti ka'aa jira. Kun hin tolu. Akka nama siyaasa baratee akka nama fageessee ilaaluutti tarsiimoo baasamee wanni qeequmsi qabu qabatamaan qoramee yoo ta'e wayi har'a opiniyoonii namni tokko dubbisee rakkoo kan barreesseen kaanee mootummaa wannanni dalagaa ture kana yoo biyya tokkotti jiksina ta'e boru nuunis nu taajjabsiisa. Of keessattis of ilaallee of bukettis orma ilaallee waliin madaallee yoo deemne wayyuu danda'a. Gaafiin dhumaa anisiif qabu. Okey hin mari'anna bakka adda addaatti marii taasifteetta marii gaggabaabduu kan namni yeroo dheeraa eegee ganuufee gadadhabeen booda waa dubbattu eega dadhabetti axaxaalee akkuma kiyyaa kana ol ka'ee dubbatu kan taasifamaa turan dhaggeeffadheera. Akkana mul'atutti akkuma kanatti dhufaa jechuudha. Bu'aan mariiwwan kanaa akkamittiin gadi teenyee qaboo achi keessaa ba'e tokko ilaallee yaada dhuunfaa keenyatti qabnu, yaada barnootaan qabnu, yaada barreessinee, yaada dubbisnee beeknurraan waliin madaalsinee gumaacha bilchaataa wayii yoo si duukaa hordofnee haala ammatiitti adeemaa jirtu kanaan si duukaa deemnu ta'e gumaacha akkamiin taasisuu dandeenya? Maal yaaddeetti? Waan na barreessitee fuulduratti nuuf dhiyeessitee nurratti mari'an ni jira moo akkasuma wacumaan deemnee akkuma kana amma ta'e kokkolfinee walirrii qannee deemnee kanumaadhaaf galatoomna. Amma akka amma argaa jiru kanatti sa'aatiin 20 maaliif seetan yoo waan keenya dhiyeessuun bareedadha. Yoo barii yaada dheeraa fi yaada illee gaaffiillee wal mafaan yoo deemne nama shan kana irratti sa'aatiin deemaa jechuudha. Kunis waan namni biraallee hin gaafatne amma yaada maraa gaafatan keessa diribaan ragaa bahee waan hedduutu jira. Isuma akka inni irra deebi'ee jira. Akkas akka hin taane gaggabaabsine namni marti akka hiree argatu haa goonuu piliis haa gaggabaabsine. Haa dubbannu irra hin deddeebi'u. Lamaan kana deebisee itti aantu deema. Gaabii hedduu waan kaaftaniif jechuudha. Umar akkuma ofirraa sodaatee dukkana irraa kaase. Waa'ee goolii isaatu goolii biraan geenyee lammatti hin kennina abiyyitti kenname gaafas isin hundumtuu hedduu keessa
Gaabii hin ta'uu waan jenna roobus ni hinaafte naan jettu. Let's be honest. Honest ta'uu qabna bara. Dhaadachuun maal biti. Hojii keeraan nama gongoraa yes. Aangoo harka ofiyyoo kennu natu murteessa. Ittiin fuudhe itti gaafatama fuudhe. And sirriillee ture. Yeroo sanitti dhaabonni as jiran gosa gosaan gola bakka shanii qoodanii ture. Oromoon illee qopheessi jennee qopheessine. Yeroo meeqa yaallee bakka isaan shan qoodamanitti osoo findee aangoo itti kennine Oromoo sana gosa gosaan gola bitaniiti kana caala wal ficciisan ture. And I was right. Filannoon qabnu naafaa fi goofaa keessaa filannoo qabna ture. Nuti akka qeerrootti jaarmaa siyaasaa ture we are social movement. Aangoo qabachuudhaaf fedhiis qophiis hin qabnu karoora keenyas hin turre. We are civic society, social movement, political society kennuu qabna ture. By 2020 if our one way sabi barreeffama is what jasa kan hojjenne bar. Pero ne was gube. Kumala maafi torbarra hanga kumala lamatti yeroo qabsoo dhagaa qo'adhu kitaaba ishaa afaan Oromootti ne barreeffamni dhufa. Barreessuutti nama ta'u. Tasii barreessuun haawwatu nama ta'u. Mareechiisuu irratti. Karoorri keenya sochii uummataati. Maali ni jee? Kan nu fudhanne sirna wayyaanee kaasuudha. Sammota wala mayanne tokko jaarmeedhaan biyya alaa jiran wal ta'anii dhufanii at least aangoo akka hiratan. Jaarmeen siyaasaa bakka lama ture jedhama gaafas. Tokko alaa ture tokko biyya alaa ture kan biyya alaa ture faffaca'aa ture. Faffaca'aan sun immoo ganda qaba ture gola qaba ture murna qofa miti. Inni raafatina kuma lama tokko maatu ture kuma lama saddeet maatu ture. Murna qofa miti godha. Dubbi ganda keessa ture. Sanfuunan Oromoo nation building project irra ture. Fuunee murnoota keenya nation building project isa duuba deebisanii sodaatu. Kanaaf jaarmeewota jiran keessa akka ce'umsanitti relatively opinion keessaa immoo namoota sabboonummaa Oromoo qaban saboota biraa keessattis fudhatama qaban jennetti lammaa gara fuulduraa binna. Wanti tatteeksaa keessatti deerii gadhuu dandeessanii hin ta'u namni kun inni isin jedhu. Jibba jaala dhuunfaa irraa qabu. Alammaas gaafsan qorannoodhaan malee dhuunfaan weerummaa irraa qabu ture. We need a study of leadership, character, competence, experience. Tokkoon laalle kabbaa dulaan ilaalle. Dhugaa dubbattan akka gahumsaatti abbaa dulaan turre wayyaa ture. Garuu nurraa fudhatan. Liitana siin qabu yeroo dheeraa waan tureef taa'uu itti aanee namni sila wayyaa qabaachuu danda'u lamma wani ture wal bira ture experience kan qabda innis sirnicha keessa waan tureef hin ta'u continuity sirnicha status quo itti fufsiisa malee face of change ta'uu hin danda'u qeerroon nurraa fudhatu uummanni nurraa fudhatu jenna taa'uu keessa itti aansinee lamma laalle hanqina qabu wajjiinu Mutannoo wayyaa qaba, uummanni fudhatee jira, statementship qaba, cross ethnic cimina isaa keessa dargaggeessi ta'u, jabaatee hojjechuu danda'u isaa, laafee qawwee inni baay'ate malee jiraatanii Oromoos qawwee itti baay'ate malee qawwee hin akka. Maroo jala marra qawwee kuma dhibba tokko jira. Seenaa isaatitti abaaboon qawwee amma qabu qabaatee beeku takka, waraana amma qabu takka qabatee beeku. Rakkoo Oromoo irratti immoo ilaala. Arna, mootummaa Itoophiyaa takkaa diroonii hidhatee beektu. Oromoon garuu arna irra miidhamaa jirti zaman milichaala. This is fact. Kana qaqqabsanii fudhachuun barbaachisaadha jechuudha. Kabiraa dimokiraasiin Afrikaa keessatti hin danda'amu ni danda'ama abbaa. Because that's our only hope. Keeniyaan zamana mooyyachiif dabalatana fakkaate sirna hamaa ture. Kibaakitti kurfeetti multi-party dimokiraasii fide. Har'a Keeniyaan dimokiraasiidha. Taaksii parsantii lama dabalaan akkatti uummanni mukana soo fayyadamtanii. Har'a Keeniyaa keessatti hayyama mana murtiitiif, hayyama paarlaamaatiif, hayyama uummataa malee nama tokko shuumuu hin danda'amu. As ga'uudhaaf garuu qabsoo godhaniiti. Dura
jala bisa bayar. Sochi mau ti. Samboda jalla zari to wo mati. Jalla sirra kabzani sirra demokrasi. Multi party demokrasi bidata.